akkam jirtu chaayinaalee akkam jirtu aggaffatoota chaayinaalee keenya har'a ammoo kun oduu haaraas ni qabannee jirra. Dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos keenya baga geessanii isiniin jenna. Egaa har'a ayyaanadha. Daabboon dhiyaatee jira, kennattoon dhiyaatee jira. Akkuma ilaaltan fantishaan biddeenni waan hunduu dhiyaatee jira jechuudha. Egaa har'a ayyaana waggaati. Ayyaana waggaa kana baga geessanii isiniin jenna. Koottaa ayyaana isiniin jenna. Kun qixaa'ee jira. Naa bakka kanadha isiniin jechuun barbaada. Baay'ee itti gammannee jirra. Kanaaf immoo ayyaantuun dubbattee jira. Galatoomii nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ta'u. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin gahe guyyaa lidatiisaa. Guyyaa addaa, guyyaa gammachuu, guyyaa maatii keenya wajjin odoo Waaqayyo lakkoofsa keessaan hin hir'isin guyyaa kanaan nu ga'ee baay'een itti gammade. Isinis bakka jirtanitti gammachuun kun isin haa qaqqabu. Egaa akka har'a mana keenya keessatti akka argaa jirtan wanni hafe tokko homtuu hin jiru. Hundaayyuu dhiyeeffannee jirra. Asitti akka argaa jirtan daabboo tolfannee jirra. Asitti ittoodha. Asitti kutifoodha. Asitti dhangaadha. Asitti kenneettoodha. Asitti biddeenii, asitti fandashaadha, asitti meeshaalee aadaa kana keessa wanta baay'eetu jira. Isiniin jechuun jaaladha haala kana. Ajaa'ibuma kan kee kun. Gaara kitifoo isheen hojjette immoo dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee naaf akka baa jirti ayyaantuun dhugaa dubbachuudhaaf. Ajaa'iba baay'ee mo'aa kana nan qaba mo'aa kitifoo hojjechuu kana baay'een qaba jettee kunoo. Ajaa'iba kan isheen hojjette baay'ee nagarrame. Bakka yommuu qammasuu qaaruu keessa na nyaata baay'ee. Ajaa'iba jechuudha. Mitire. Dhugaa dubbachuudhaaf. Galatoo hunduma caalaa maali jedhama? Maali abbaan manaa yoo maal jedhame waan maalii jedhama jechi wayiin jedhama amma akka wayita wallaale malee jechuun haamlee yookaan isa mooraanii jedhamu san abbaa manaa irraa haati manaa sirriitti barbaaddeedha. Atamma kana itti borummoo kan kana wal godhuu hin danda'a jechuudha. Asumaan namootaafis barumsa hin ta'a jechuudha. Isiniin jedha ayyaanni har'a kanaanidha. Har'a kan kabajaa jirru. Isinillee koottaa nufaana kabajaa akkasuma warri hawwiidhaan eeggachaa jirtan rabbiin isiniin haa ga'u isiniin jechuu jaalanna. Hannichoo nagaa jedhame. Daawwattoota fi kabajamtoota chaayinaala ayyaantuu jalatti warra argamtan bakkee jirtanitti nagaa waaqesniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Baga dhalachuu Yesuus Kiristoos itti isin gahee isiniin jedha. Nyaata akkatti bareechisiiste ayyaantuun nu qopheessite ani fandishaan irra jaaladha. Fandishaan ajaa'ibaatitti mi'a. Nyaatuma kan hunda keessayyuu fandishaa Ajaa'ibni nyaatu. Daabboo baay'ee jaalatte akkamitti kana fandishaa dhatte? Injishee kaa. Ganaa muramne kaa. Dafeetuma isa furachuudha jechuudha. Kanaafuyyuu maal goonaa nu eebbifattanii abbaa warra nu eebbifadhaadha. Aannan irra sagantaa qabdi. Moo saaboo dammoo ni turkiin hoggaa jiraate sagantaa haannatillee isin biraan geenya sagantaa adda ta'e qabdi. Egaa kan itti bohoora haala kanaan dabarsaarraa warroonni abdiidhaan immooyyuu eeggattan hoggaa baranaatis hoggaa lamaanis hoggaa sadees hoggaa afranis galan. Rabbi nagaa dantiin haa ga'u miti. Dhugaa dubbachuuf bargaafa ayyaanaa jechuudhaanis kana keessan darbe waan ta'eef eenyudha namni viidiyoo ayyaana akkamitti kabajan eenyu dursaa kan nu gallakkisu jenneetuma yuutuub irraa oolla dhugaa dubbachuuf jechuun miirri namatti dhaga'amu adda. Isaan ayyaana yeroo isaanii gizee kabajan ayyaana isaanii jenna malee ayyaana keenya hin jennu. Kan asirraa kanatti nu gammachiisa kan viidiyoo laallu kana jechuudha dhugaa. Achi keessan ture waan ta'eef waggaa lamaan waggaa baranaa maal sittan dabarsee jiranii viidiyoon hojjenne malee haarawaadhaanis dadhabbii irra jira waan ta'eef baran immoo kun dabarsinee jirra kanaadha isiniin jedha uumaa miti immoo hin darba anis guyyaa yeroo sanitti waan darbu namatti fakkaatu malee wanti hunduu yeroo eeggatee hin darbaamti. Wanti hunduu waan dabarre hin jiru. Kanaafiyyuu mee hawwii qabdu dabarsii fi ijoollee keenya warra biyya alaa jiranii. Yaada qabduuf jechuudha. Eebbisime yookaan yaada qabdu yoo jenna nagaan isin haa galchuu. Waaqayyo nagaadhaan isin haa galchuu isinirree akkasuma ayyaana kabajamaa jiru kana dhuftanii isinirree akkuma kanatti tu kabajanii baay'ee dasna jedha. Egaa wanti qaqqabamne jiru hundumtuu qaqqabama.
na obsaan eeggattanii waaqayyo nagaadhaan sin gashee sinirree akkuma kanaatti ayyaana kabajuun otoo kabajanii baay'ee nu gammachiisa. Kanaafiyyuu wanti hunduun qaqqabama waannaan ala namaa keessatti namni kamiyyuu obsa qabaatee taanaan waan numti waan qaqqabamne hin jiru jechuun barbaada. Kanaafuu jajjabaadha rakkoon tokko hin jiru. Kun nutis sin jajjabeessaa jirra as keenye naasofsiisaa jirra. Kanaafuu waan tokko bakka keessa keessanitti qabamuu hin qabu. Maaliif waan qaqqabamne hin jiru bakka namni kamiyyuu waan maal keessa darbeetu waan hundumaa kan qaqqabu. Kanaafuu obsa qabaadha. Rakkoon tokko hin jiru wanti qaqqabamne hin jiru jechuun barbaada. Egaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Innaa maalidha kadhannee hajammadhu? Kadhadha. Animmoo ka'eetan biddeen dhiyeessa bakka daabbos nu murtaa kadhannaa nu kadhadha. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Isa yaadee kana eebbisi. Isin of kenna. Isa dhabaa bayyaati. Egaa foonti nu dabala. Qasa nu jaallatte Yesuus Kiristoos. Ameen. Daabboo murtamu dura biddeen nyaatu ture. Kamaata. Daabboo murii kaafa haannaan kennee wanni jette kunuutti kaatee jirti. Ati akkana darbiiti daabboo murii haannaa dabarsi kaati daabboo amur. Daabboon garagaree murama akka biyya keenyatti. Situ garagaree biyuu qaba. Mirti daabboo no. Waaqayyo. Eebbisi. Waaqayyoon baranaan nu geesse bira gariin nu ga'e. Amiin amiin amiin. Ayyaana waggaa waaqatu nama ga'a. Ayyaana waggaa. Ayyaantu targa suutuma jedhi. Ayyaana waggaa ayyaantu targa. Kanaafuu ayyaantu waan mana keenyaaf. Ayyaantu mana keessa jirti. Daabboo muraanis nu geesse yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Kaa'ee. Akkasuma miti re'aadha. Bareeda. Baay'ee mi'aafaa isaanii. Dafi daabboo xiqqoo murii akkuma viidiyoon hin eeranne. Akka viidiyoon uummatatti hin eeranne hin gwaaggaanii dafi daabboo nyaatu argisiisi. Maa ayyaana dhaka maali viidiyoon ikkoo yeelachuun hin danda'amu. Maaliif itti ayyaana waan ta'eef rakkoon qabu. Ayyaana kana baay'ee ilaalu. Namni baay'eetti bu'aara. Daabboo kanarratti wanni baay'ee argatta. Daabboo muraa kanarratti astaayitii baay'ee argatta. Wayini. Si gargaaru? Si gargaaru? Maal na gargaarta? Murtee? Muraan jira qoy. Maal na gargaarta? Daabboo muruu? Minaalawaa ta'ee tani. Waan ta'e. Nadis. Ya. Yesus Kristus. Baik. Akit oali itu dah bicara. Dah bicara toa oali, mana? Bakka enggak hati. Kau kan murah, mana murah? Dia mana? Abang yang murah kau nanti ada juga. Abbootiin keenya murah. Kana hunda biyya Arabaa keessa olii galchoorutu iyyuu teechiseetu waan hundaa wanni nama hin jechisiisne. Kanaadha. O'aate. Daabbootu o'aa ta'e dhugaa. Maleela daabboon o'aa. Daabboon isaa guddiidha. Mirti daabboodha. Inni garuu o'aate otoo qabbanaa'ee sila muraaf bareeda ture. Bakka kanaafuu bareedadha. Naa hingaa bakka hingaa dhiisii haa guutuuti. Innoo. Biddeen nyaataa bakka. Daabboon isaa guddiidha. Daabboon isaa baay'ee. Baay'inni daabboon. Haana godhu viidiyoo aannan waanuma ta'ee jiruuf daa'ima xiqqeessuuf baruma dhufaa darbaayi wanniitu jira taphatu jira waan ta'eef televizyiinii sagaleetti naa kennechaa jirti biddeen qabda kanaadha. Egaa ka viidiyoo dheerachaa jira. Viidiyoo dheerachaa jira haa ga'u. Nagaatti jedhaani viidiyoon dheerachaa jira. Egaa bakka jirtanitti nagaan waaqa isiniif haa ta'u jechaa turtii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa ka kunoo nyaachaa jirraa koottaa hin nyaanna isiniin jenna. Ajaa'iba akka inni har'aa kuni addaadha.
bakka jirtanitti nagaan ta'a. Bye bye.